Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Hadallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoon adda qabadde isin deemamutuyyuu baay'ee namatti dhagama. Waanuma haala amma irra jirudha jechuudha. Keessattuu warri feesbuukii fayyadamtan waa hedduu ni argitan jedhee yaada. Yaa ta'u iyyuu osoo gara viidiyoo kiyyaatti seenne dura warri isin tana dura gaafii na gaggaafachaa turtaniif gaafii keessan hanga danda'ameen isinii deebiseedha yaala jechuudha. Rakkattanii na gaafattanii waan ta'eef yoo kan irraa argattan ta'e isinifan deebisaa. Kan isin na gaafattan sim kaardii malee akkamitti WhatsApp immoo fayyadamna. Ammootuyyuu madaamin kiyya naayyamuu diddee wantoota kana kan jetta yuutuubii qofan fayyadama warri jettan jechuudha. Warra ofitti amantanii fakkeenyaaf madaamin keessan kan moobaayila keessan argan hin tuyne ofii keessanii qofa itti fayyadamtan yookaan mootuyyuu paasapoortiidhaan cufattanii paasapoortii keessanii qofan kan banattan kan namni biraas hin jalaan tuyne jechuudha. Isinii galaa miti yoo kan ta'u ta'e jechuudha. Lakkoofsa firiipoon nambarii tanaan durallee sim kaardii malee akkamitti immoo waatsaappii banachuu dandeessan jedhee hojjedhan jira. Namoonni keessan illee ittiin banattanii akkasumallee ammootuyyuu erga ittiin banattanii xiqqoo turtanillee deebi'ee cufamee nu jalaa warri jettanii koomenti alatti naganitanii jira. Wanta san ergan hojjedhe xiqqoo turee jira waan ta'eef jechuudha. Inni dhugaadha. Lakkoofsi firiipoon nambariin kun lakkoofsa Ameerikaati. Ji'a 3 ji'a 4 booda ni cufama jechuudha. Yookaan ammootuyyuu aappilikeeshinii gadi buustassan yoo instaali gochuu baattan qayyartanii ittiin banachuu ni dandeessan jechuudha. Ji'a 3 ji'a 4 booda yookaan isin jalaa cufamu ta'e ammas ammootuyyuu lakkoofsa saniin gadi buufattanii itti fayyadamuu dandeessanii. Viidiyoo hojjedheen jira. Viidiyoo keessatti wanni martuu isinii gala. Kanaaf liinkicha diskiripshinii yookaan ammootuyyuu koomentii duraa irran isinii kaa'a jechuudha. Gara lammataa gaafii keessan ammallee lammaffaa irratti doolaarri badee alfaa yookaan ammootuyyuu birrii biyya kanaan kennite warri jettan irraan fudhamu nan dhisa warri jettan tanan durallee waa'ee akkasiisan isiniif kaasee isinii haasa'een jira. Birriin asii yoo asitti waatti bitattan malee asii gara Itoophiyaatti homaa isinii fayyadu isiniin jedheen jira. Doolaara dhibbatti hin jiru jedhanii kan jala sararanii isinitti himan gara biyyaa na galchi jechuudha. Maaliif natsaan hojjettan waan ta'eef. Ammootuyyuu dhugumatti doolaarri isaan hin qaban baankiidha. Waan isiniif ta'u damoosa keessan fuudhanii isinii kennuu dirqama qaban jechuudha. Kanaafuu afaan salaatii gaafadhaa yoo kana hin taane ta'e akkamitti hojjechuu dandeenya gara biyyaa na deebisiidha malee doolaarri badee akkanumatti natsaan hojjedhuun hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kana deebichi. Gara viidiyoo kiyyaatti yoon seen ammootuyyuu viidiyoo tanaan wal fakkaatu tanaan durallee isinii hojjedheen ture. Baay'een keessan koomentii san jalatti illee warra mudannoo kanaan baay'ee qabutu jira jechuudha. Koomentii keessan kanaan argee viidiyochi biyyattii waggaa 6 biyya alaatti baajee abbaa manaa isheetiin lubbuun bade jedhee birrii ishee erga jalaa nyaatee lubbuu isheetu balleessa jedhee kan isinii hojjedhe san jalatti mudannoo namoonni baay'een kana wal fakkaatu barreessan jechuudha. Achi jalatti koomentiin baay'ee dasana jedhee nama wayititu ani dhiiras ta'ee dubartii ta'ee irraa hin beeku. Dubartiin dhiira maaliif dhadhooftee laallu osoo walitti hin makamin ture jedha koomentichi. Dubartiin dhiira dhadhooftee laaluu qabdi. Akka yeroo okkotee bitanii sanitti dhadhanii laaluu qabani osoo itti seeni dura. Maaliif shaakilaa yoo bitan nama fakkeenya okkotee tokko kan bitu ta'e yoo dhadhooftee laalte yoo qilliste okkoteen kun gaariidha jedhaniiti ilaalanii. Kanaafuu dubartiin dhiira akkasitti dhadhooftee laaluu qabdi jedha koomentichi. Baay'ee dhugumatti jechuun itti ni badhe nan dubbisalleeni. Kanaafi wanta akkasii ni jira osoo dhadhahanii ilaalanii dhugumatti dhadhahanii ilaalan malee itti seenanii garuu garaa nama biraatii miti garaa ofiitu wallaala feetootti gadduganii jedhani. Dhiirri badaanis gaariinis ni jira, dubartiinis badduunis gaariinis ni jirti. Addunyaa kanarratti nama gaarii yoo hin agarreeni. Gaariin rabbii tokkicha. Uummata akka namatti gaarii jettee abdattu iyyuu hin jiru jechuudha. Dhugaan isinitti dubbadha. Hadda gaa viidiyoon adda qabadde isinii deebi'ee
mucatti obboleettii teenya Suudi Arabiyaa keessa jiraattu baay'ee hirjette baay'ee boosse baay'ee gadditeeti kan isheen dubbii kana na biraan geesse ani homaallee haa gootanii fi miti wanta akkasii suuraa akkasii Facebook irratti yoo argitan koomentii kennuu fi jajjabeessuu jalaa fuutanii sheer gochuu yookaan immoo yeesh mi'atti maaliif akkanatu maalidha jechuu dhiisudha. Fakkeenyaaf suuraa namni hundaa qullaa dhaabbatee namaa hin ergu akka beekamu suuraa namaa idiiti godhaniiti yookaan walitti akkanaa baraniiti kan gadhiisan jechuudha. Mi'attiin tuni yeroo dura wal jaalalaan Facebook wal argine wal janajjannee gara messenjeraatti wal deebisnee messenjeraan imoodhaan wal dhayne osuma waliin haasaa turru baay'ee haga ji'a jahamu maal akkas waliin haasaa turreet yeroo kaanitti amala natti jijjiirratee suuraa nan ergaa suuraa normaal innis na ergaa anis nan ergaa fi yeroo kanatti yoo ati riyala 10,000 na ergite malee suuraa keetiin balleessanaan jedhe. Anamootuyyuu sababuma ani riyala 10,000 ergu maaliif kanan jedhu anu waggaattu yoogaa agasin hojjedha akkamittiin ka ergaaf ka jedhu hin ergun jedheeni yoo ati hin ergin suuraa keetiin balleessanaan jedhe Facebook irratti hin gadhiisanaan jedhe. Akkas jedhee osoo tuttureet Facebook irratti gadhiisee suuraa kiyya nama qullaarra dhaabbatu godhee akkasuma viidiyoo garaagaraa suuraa kiyya irratti galchee gara gadiitiin nama biraa gara oliitiin suuraa kiyya. Kun ammootuyyuu namoonni baay'een ana si'a. Akkasuma warri kiyya sarganii obboleeyyan akkasuma firoottan namoonni biyya ishii arganii namoonni biyya gootii arganii isaan immoo dhuguma isaanii yoon ittan hima dhugaa jedhullee na amanuu dide obboleessi kiyya jette biyyattiin dhugatti boolla na fudhattuun dhabee jette. Maaliif namni akkana kun maaliif maquma nama balleessu maaliif deema yoo maqaa nama balleessu maal irraa argata sababa riyala dhabeef riyala 10,000 silamee maaliif kennitiif ka akkasii yaa obboleeyyan kiyya keessattuu ishee bichaa miti nama baay'ee mudate jechuudha. Mudannoon kuni namoota ijoollee baay'eetu waan sobaa kana post godheetiniin maqaa nama balleessaa jira. Akkasumas maqaa nama biraatiin Facebook banateen wantoota garaagaraatiin maqaa wal balleessaa jira jechuudha. Ati addunyaa kanarratti maqaa nama tokko yoo balleessite maqaa dubartii takkaa yoo balleessite dubartii hunda maqaa balleessite jechuudha. Mucaan dhiiraa tokkichi jechuudha. Maaliif dubartii jechuun tokkoffaa haadha keetii ati keessaa gadi baate jechuudha. Lammaffaa irratti obboleettii keetii, sadaffaa irratti hiriyaa waliin barattataa wantoota garaagaraa waliin dabarsan ta'a. Sadaffaa irratti mootiyyoo afuraffaa irratti immoo haadha manaa kee si ta'uu dandeessi jechuudha. Dubartoonni kun waa hunda si ta'uu danda'an. Kanaafuu dubartii tokkicha maqaa balleessite jechuun namoota hunda maqaa balleessite jechuudha. Kun ammootiyyuu baay'ee ulfaataadha. Suuraa qofaa miti viidiyoo mara walitti qaqqanabbareeti kan inni gadhiise jette. Achi jalaa ka namoonni buteetiin sheer hin goonan jiru. Nu warri Facebook fayyadamtan hundi keessanuu nu habashoonni jechuudha. Waan gaarii yoo post godhanirra waan badaa yoo post godhan namni martuu wurri jedhee itti fiigatiniin kan jalaa sheerii baay'isu jechuudha. Kanaaf nama akkasiisan koomentii kennuu fi laayikii kennuu fi akkasumas ammootiyyuu sheer jalaa gochuu dhiisudha. Sheer gochuun nama sanaa milee kennuu fi dhambar. Waan akkasiisan ammallee irratti dabalii hojjedhuudha malee waan biraatii miti kun dhugaan isinitti dubbadha jechuudha. Keessattuyyuu waan akkasii badaa kana yoo argitu namni tokko maaliif akkas godha mucaan kun jedhee koomentii akkas waan itti fakkaatisan darbachuuf ni feeka. Inni sun isaafis amma wanti kun gaariidha. Kanaafiyyuu waan akkasii badaasa yoo argitan koomentii kennuu fi dhiisu, laayikii kennuu fi dhiisu, jalaa sheer gochuu dhiisudha. Kanaafuu hundi keessanuu warri Facebook fayyadamtan waa baay'ee argaa jirtanii akkasumattuu waa baay'eetu ta'amaa jira. Biyyattiin tun immoo riyala 10,000 tana osoo kennite yookaan akkas hin godhu ta'a yookaan gochuu danda'a. Wanni isaa homaa haa wanni irraa beekamu jiru. Biyyattiin ammootiyyuu baay'ee goddaamteeti kan ishiin keessatti himte ana ammootiyyuu miti tanaa wayi gootaniif jedheeti miti. Wanti sirumaa walumaa galarraa waanuma Facebook irraa argitan kuniyyuu dubbii sobaa akka ta'e beekama. Qaqqanabbaranii akka gadhiisan. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyyaa isin waa hedduu anarrayyuu waa hedduu argitanii
kan waa hunda arguu ni dandeessan jechuudha. Facebook irratti waan garagaraa poosti gochaa oolanii marti dhugaa miti. Isiniin jedha kanaafiyyuu waan margitan dhugaa ittanii illee osoo fudhanne miidhatti namoota iyyuu suuraa kiyyaa miti walitti akkanaa bareetette ishii bichaa miti namoota baay'eetu akkas waan akkasiisan gadhiisaa jira waan ta'eef walitti akkanaa baranitti gadhiisan kun immoo maquma hon jedhaniitu maqaa nama balleessudha malee waan biraatiif miti jechuudha.